Seenaa garaa nama raasu. Itunaaf wayyina dirma dhugaayona siwaame Maulana siwaame Maulana. Yuyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaatu Yuunifoor. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaa addunyaalessaa keessaa tokko kan nama barsiisuu bashannansiisu isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun na waliin turaa kanan isiniin jedhu ani gammachiis tashoomeeti. Kallachumaan gara seenaa addunyaalessaa barsiisoo kanaatti. Itunaaf wayyina dirma dhugaayona siwaame Maulana siwaame Maulana. Seenaa baay'ee nama gaddisiisudha. Haadha manaa fi abbaa manaa waliin jiraatanii tokkotu ture. Yeroo ijoollummaa dhalatan irraa kaasee jaalala addaa waliif qabu. Jaalalli isaan eegalan kunis walii isaaniitiif kan jalqabaati. Haati manaan ijoollummaa ishee irraa kaastee abbaan manaa ishee ijoollummaa isaatti yeroo bahu yeroo galu yeroo taphatu nama waliin yeroo walitti bu'u yeroo ergamu yeroo bahu yeroo kolfu ta'ii gochaa koo jettee carraa manaa bahuu argatte hundatti barbaaddee isa ilaalti. Innillee akkanuma manaa gadi baanaan karaa balbala mana haadha manaasaa otoo hin bahiin oolee bulee hin beeku. Kanaan waggoota hedduu jaalala ijoollummaan erga dabarsanii booda yeroo dargaggooman jaalalaaf wal kaadhimmatanii jaalalli isaaniillee darbee laga ce'ee galaanomee gabroomee bultii ta'e ijaarame. Haati manaanis abbaa manaanis barnoota isaanii bartanii xumuranii hojjettoota mootummaati. Jireenya qananiis jiraachuu jalqabanii haa ta'uutii garuu balaa uumamaaf safuudhaatii balaan lolaa biyya isaan keessa jiraatan guutummaatti ni balleessa. Lubbuun namoota kumootaan lakkaa'amaniis guyyaa tokko keessatti bada. Bu'uuraaleen hawaasummaa bishaan, daandii, ifaan fi kanneen kana fakkaatan faayidaa dhala ta'anii manneen waggoota hedduudhaaf itti dhama'amanii ijaaraman bishaaniin nyaatamanii namoonni kumaatamaan lakkaa'aman lubbuun isaanii yeroo darbu miiliyoonaan kan lakkaa'aman immoo gara biyya biraatti godaananii akkuma yeroo ammaa kana biyyoota addunyaa garaa garaa keessatti balaa lolaa hongee rakkoon siyaasaa nageenya biyyaaf dhawwatu uumuun uummanni buqqaanii bakka tokko gara bakka biraatti kan godaanani jechuudha. Yeroo kanatti haati manaa abbaa manaa baay'ee wal jaallatanii kuni reefuma jireenya jalqabanii mana tokko keessa waggaa lama otoo hin jiraatiin gara biyya biraa biyya hin beekne afaan hin dhageenye hawaasa walii galuu hin dandeenyetti godaananii. Akka carraa ta'ee yeroo kana haati manaan daa'ima lakkuu gadameessa ishee keessatti baatti. Godaansi mataa masaatiiyyuu dhukkuba mataasaa qaba. Ulfa ta'anii biyya tokko gara biyya biraatti miillaan lafoo godaanu jechuun immoo maal akka ta'e hubadha. Daangaa biyya tokkorraa gara daangaa biyya biraa yeroo ce'an eegdonni salphaatti waan nama hin dabarsineef rasaasa jalaa fiiguun ol jechuu gadi jechuu beela'uu dheebochuun gaaffii kan hin qabne gochaa godaansa kamiirrattiyyuu mul'atudha. Dubartiin ulfi kuni godaansa kana dandeessee gargaarsa rabbiitiin gara biyya biraatti ceete. Daa'ima ishee ijoollee lakkuu lama kan deesse kaampii godaansaa guyyaatti daabboo tokkoo fi bishaan siniin tokko qofa bakkatti kennamutti haadha ta'anii ilmaan otoo hoosifatanii kana nyaachaa dhugaa jiraachuun hangam carroomuu dhabuu kan nama mul'isudha. Silaa haadha deesseef kan malu marqaa marqanii shaameta qopheessanii buddeena fatfatanii akka ishee jajjabeessuuf nyaata humna qabu bakkatti soorani ture. Haa ta'uutii garuu haati kun hin milkoofne. Sanurratti immoo ilmaan deessu ijoollee lakkuudha. Bakka nyaanni dhugaatiin yaalli fayyaa gaariin hin jirretti haati kun ijoollee lakkuu
kana waliin rakkachuu eegalte. Abbaan manaa ishee daabboo tokkoof shayii tokko isaaf kennamu guyyoota hedduu ati nyaadhu ilmaan hoosifta jedhee otoo nyaatiin hagawusaa olee bulaa. Bifa kanaan rakkachaa waggoota 3 kaampii godaantotaa keessa erga turanii booda haati manaanis abbaan manaanis dhukkubsataa ta'ee ilmaan 2 godhatanii keessaa tokko erga jabaatee booda lubbuunsaa addunyaa kanarraatii darbe. Kunis gadda dhukkuba gara biraadha mitiiree waan uumamni namatti fiddu tole jedhaniima harka kennanii fudhachuu malee filannoon gara biraas eessattuun argamu. Maarree erga bahanii booda kaleessa daabboo tokkoo fi shayii tokko argachaa kan turanillee dhibdee daandii irratti kufanii daa'ima isaanii waliin nama gargaaroo ol isaan qabu dhabanii baatii hedduudhaaf rakkatanii tuubboo bishaanii xuraa'aan garaa garaa gadi lakkifamu keessa jiraachuun dirqama ta'e. Sanaan booddee garuu abbaan manaan carraa hojii waardiyyummaa argatee biyya afaan aadaa hawaasa sanaa hin beekne keessatti hojjechuu eegale. Yeroo kana mana xiqqoo kireeffatanii jireenya hiyyummaa jiraachuu jalqabanii. Biyyi sun bona baay'ee ho'aadha. Ganna immoo baay'ee qorraa. Jiruun waardiyyummaa bonas gannas guyyaas halkanis otoo hin jedhiin guyyaa kennameefiin dadhabe nuffe otoo hin jedhiin dandamatee jiraachuudha. Gaheen abbaa manaa mana keessaa alaa hanga diidaatti maatii isaa kan ta'an haadha manaasaa fi ijoollee isaa utubuudha. Maarree abbaan manaan kunis na dhukkube natti qorre natti bulluqe otoo hin jedhiin jabaatee hojjechaama ture. Kanaan waggoota hedduu biyya ormaatti dabarsanis dhala gara biraa kaampii godaansaatti kan argataniin ala garuu maatiin kun barbaadanis argachuu hin dandeenye. Waggoota 10 ol dhala argachuuf erga yaalanii dadhabanii booda maqaa daa'ima isaanii kan duraan jirurraa jijjiiranii abdii jedhanii moggaasanii fi jiruu gaarii jiraachuufis dhabuufis gara biyya keenyaatti deebi'uufis hafuufis milkaa'uufis milkaa'uu dhabuufis abdiin keenya siidha jedhanii akkuma jabaatee of bareen daa'ima kanatti manii umurii waggaa 4ffaa isaatti seenaa jireenya maatiinsaa dabarsanii ofii katabatanii mana keessa kaawwatanii jabaan kun gadi fageenyaan dubbise. Baay'ee sitti dhagahame. Haa ta'uutii garuu iftis dukkannis isaaniif ifuuf yookiin immoo dukkanaa'u harka isaa akka jiru hubate. Kanaan booddee bakka jirutti maaliin qaba? Gara fuulduraatti maal gochuun qaba? Maatiin koo hanga kanaan waggaa meeqa jiraachuu qabu jedhee barnoota isaa kutaa 9ffaa gahee addaan kutee hojii xixiqqoo walitti funaanee hojjechuu eegale. Haati abbaan isaa garuu barnoota qofaatti kan amanan yaamu mucaakii maaliif kana nu gootaa? Ifti gama keetiin akka nuuf baatuuf maqaa keellee abdii jennee moggaasnee barnoota kee addaan kuttee akkam abdii nu dhowwattaa jedhanii isa gaafatanii. Haa ta'uutii garuu dargaggeessa kanaaf kan gale waa biraa waan ta'eef barnoota addaan kutee baatii 2 booda haadha isaatiif dinnicha, shonkortii, timaatima, zayita harkaan baatee galuu jalqabe. Barnoota isaa addaan kutuunsaa isa gammachiisu baatus haa ta'uutii garuu haati hir'ina mana ishee dargaggeessi kun argee guutuu fi jalqabuu isaatti gammachuu qabdi. Dhimmi barnootaa garuu lola mana sanaa yeroo hundaadha. Kanaan otoo jedhu dargaggoon kun mana daabboo keessatti bukoo bukeessuuf qacarame. Gammadee ogummaa keessa jiru barate. Darbee konkolaataa waliin ooluu eegale. Ogummaa konkolaachisummaa eeyyama malee of barsiise. Kanaan milkaa'inni isaa haga kanaatti ta'uuf yeroo didu maatii isaa ammallee akka garaa isaa gargaaruu yeroo dadhabu mana hojii daldalaatti qacaramee warra abbaa qabeenyaaf daldalu eegale. Kanaan jireenyaa jalqabee yeroo gabaabaa keessatti maatiin isa qacaratan dachaan galiin isaanii bulee daddabaluu yeroo eegalu dargaggoon kun bu'uura guddachuu hojii isaanii ta'uu hubatanii yeroo kanatti innis bu'aa isaa baree mindaa naaf dabalaa yookiin immoo bakka mindaa naaf dabalanii deemeen hojjedhaa jedhee gaafataanii. Yeroo kanatti maatiin abbaa qabeenyaa isa daldalsanii kun bu'aan qixxee kan argannu bakka biraatti gara biraa bannaa bakka kanaaf nama biraa barbaanna jedhanii gahumsa isaatiif qofa bakka addaatti
dhumaatti kutaa lammaffaa bu'aa qixxeedhaan bananii fi yeroo dheeraa sittiin fudhannee maamila hedduu fudhatee ofis maatii sanas guddisee gara suuqa daldalaatti otoo hin taane gara dhaabbataatti ol qajeelchuun yeroo booddee